Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV baga gara chaanaalii kana deebitanii nagaadhaan dhuftan. Har'a maal barannaa making doctor appointment yookaan ammoo ogeessa fayyaa argachuudhaaf beellama qabu kan jedhu baranna jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Chaanaalii kana irratti barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Oromootin ni argattu. Akkasumas warroonni afaan Amaariffaa baruu barbaadan ni jira jechuudha chaanaalii kana keessa. Kanaafuu laangujiiwwan sadeenuu yookaan afaawwan sadeenuu afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaa warroonni baruu barbaadan gara chaanaalii kanaa kottatoo subscribe, like, share godhaa viidiyoolee jechuudha. Akkasumas ammoo viidiyoo kan koo yaada yoo qabaattan naaf barreessaa. Warroonni direct zoomidhaan yookaan telegiraamaanis ta'uu danda'a imoodhaan barachuu barbaadan direct na dubbisaa. Lakkoofsa bilbilaatiin na dubbisuu keessan hin irraanfatinaa. Iskiriin irra lafa siinii kaa'a. Kanaafuu na dubbisaa jechuudha. Kafaltii jiddu galeessan barumsa keenya ni baranna jechuudha. Kanaafuu amma gara barumsa keenyaa yaada barru. Maal inni making doctor appointment kan jedhudha jechuudha. Making doctor appointment. Ogeessa fayyaa bira dhaqxee afaan Ingiliffaa akkamii fayyadamta? Maal jetta? Ogeessa fayyaa yookaan amma direct doctora sana argatte sana osoo taane dura immoo fakkeenyaaf amma keessummeessituuwwan ni jiranii miti. Doctora bira ga'uudhaaf beellama qabachuudhaaf wanti ati gootu adeemsa isaan ilaalla jechuudha. Adeemsa ati gootu sana ilaalla. Tokkoffaa irratti maal jechuu dandeecha? Okay, tokkoffaa maaltu jira? Receptionist kan jedhamtu ni jirti. Receptionistiin amma akkamitti fudhattan jechuudha? Akka keessummeessituutitti jechuudha. Ni dhaqxanii isheedhaan wal qunnamtu jechuudha. Dura isheedhaan wal qunnamtu beellama doktoraa qabachuuf yookaan ogeessa fayyaa qabachuuf jechuudha. Okay, receptionistiin maal isiniin jechuu dandeessi? Good morning, may I help you jechuu dandeessa jechuudha. Good morning, may I help you ganama dhaqxan osoo jennee fakkeenyaaf amma good morning, may I help you jechuu dandeessi. Good morning, may I help you jechuu dandeessi. Maal jechuu isheeti? Nagaa bultee maal si gargaaru? Akkas jechuudha jechuudha. Nagaa bultee maal si gargaaru? Nagaa bultee maal si gargaaru jechuudha. Good morning, may I help you jechuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanu immoo ati patient amma laal. Patient yookaan ammoo yaalamaadha. Ammas ati amma yaalamaa taatee deemaa jirta waan ta'eef yaalamaan kun maal jechuu danda'a? Hello, I would like to make an appointment to see Dr. Alamuu please. Amma Dr. Alamuu kan jedhamu barbaadaa jirta osoo jennee I would like to make an appointment to see Dr. Alamuu please jechuu dandeessa jechuudha. Dr. Alamuu amma maal jetta jechuudha? Kan barbaaddu eenyu? Dr. Alamuudha jechuudha. Amma kan haasa'aa jirtu keessummeessituu wajjin jechuudha. Maali jettee? Nagaa Dr. Alamuu argachuufan beellama qabachuu barbaade. I would like to make an appointment. Beellaman qabachuu barbaade. Dr. Alamuu argachuudhaaf. To see Dr. Alamuu. Maaloo Dr. Alamuu argachuufan beellama qabachuu barbaade jetta jechuudha. I would like to make an appointment to see Dr. Alamuu. I would like to make an appointment to see Dr. Alamuu. Amma conversation as jiru kun maalidha? Good morning, I'm a receptionist. Good morning, may I help you? Deebitanii isin ammoo hello, I would like to make an appointment to see a Dr. Alamuu please jettan jechuudha. Dr. Alamuu argachuufan beellama qabachuu barbaade jettan. Okay, maal itti fufuu dandeessan? Amma immoo haasaa keessanii keessummeessituun ammallee maal isiniin jechuu dandeessi? Sure. Can I take your name and date of birth please? Can I take your name and date of birth please? Date of birth please jetti jechuudha. Akkana isiniin jechuu dandeessi. Sure. Can I take your name and date of birth please? Can I take your name and date of birth please? Jetti jechuudha. Akkana isiniin jechuu dandeessi. Maal jechuudha? Tole. Maqaa fi guyyaa dhalootaa kee natti himi. Maqaa fi guyyaa dhalootaa kee. Maqaa fi guyyaa dhalootaa kee natti himi. Jechuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu immoo ati maal jechuu dandeessa? Patient jechuun amma maalidha? Yaalamaadha. Yaalamaan ammoo maal jechuu danda'a? My name is Caalaa. Caalaa yoo taate my name is Caalaa. And my date of birth is 24th of September 1990
jechuu dandeessa jechuudha. Amma idduma ati amma guyyuma dhalootaa kee himuu dandeessa asirratti. Kanaafuu my name is Caalaa, my name is Nagaat, my name is waan barbaadde jechuu dandeessa maquma kan kee jechuudha. My name is jetteetoo maqaa kee ibsuu ni dandeessa. And my date of birth is 24th of September. My date of birth is 24th of September 1990. Amma kun fakkeenya jechuudha. Kee maybe September, maybe February, December or June, July, any month ta'uu danda'a jechuudha. Manzii kamiyyuu yookaan ji'a kamiyyuu ta'uu danda'a. Garuu ati asirratti 24 kunillee it may be 2019 kan barbaade ta'uu danda'a. Kanuma itti dhalattan jechuudha. Aga 30 kan jiran keessaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal jettan jechuudha? My name is Caalaa and my date of birth is 24th of September. Caalaan jedhama. Guyyaan dhalootaa kiyya fulbaana 24 bara 1990 jettan jechuudha. September jechuun fulbaana jechuudha. Okay, waa'ee ji'ootas illee viidiyoo hojjedheen jira. Seenatoo laala. Akkuma isinitti mee warroonni direct barachuu barbaadan ammoo na dubbisa. Okay. Inni itti aanu immoo amma receptionist maal jetteeni maqaa isaatii fi date of birth isaa yookaan guyyaa dhalootaa isaa irraa fudhattee. Inni biraa immoo maal inni receptionistiin amma immoo deebitee maal jetteeni? Thank you Mr. Caalaa. What is the reason for your making an appointment? What is the reason for your making an appointment? Appointment jechuun beellama jechuudha. Beellama. Thank you galatoom. Mr. Caalaa, what is the reason for your making an appointment? Jenna jechuudha. Amma asirratti maal akka jette ilaaluuf jechuudha. Afaan oromootin ammoo maal akka jette ilaaluuf galatoomi obbo Caalaa. Beellama kana qabachuuf sababni kee maali jechuu dandeessa jechuudha. Beellama kee qabachuuf sababni kee maali? Sababa isa gaafachaa jirta jechuudha. She asked him the reason. Amma reason isaa gaafachaa jirta jechuudha. Thank you Mr. Caalaa. What is the reason for your making an appointment? Reasoning kan kee maali yookaan sababni kan kee maali beellama kana qabachuuf jette jechuudha. Kan itti aanu patientiin maal jedha yookaan yaalamaan sun maal jedha? I have had a very bad cough for 3 days. I have had a very bad cough for 3 days. So I would like to see the doctor as soon as possible. Jechuu danda'a jechuudha. Amma suuta akkanatti dubbisuu dandeenya. I have had a very bad cough for 3 days. So I would like to see the doctor as soon as possible. As soon as possible. Hamma danda'ameen dafee jechuudha. Okay? Maal jedhee jechuudha? Amma ukaabadaan guyyaa 3 narra tureera. Doktoraan ilaalamuun barbaadee dafee hanga danda'ameen dafiitoo ilaalamuun barbaada. As soon as possible yoo jennu hanga danda'ameen dafnee ilaalamuu barbaadna jechuudha. Okay? Patientiin kun akkana jedha. Patient jechuun yaalamaadha bakka. Amma isin yoo doktora bira dhaqxan you are a patient bakka. Patientiidha ni yaalamtu jechuudha. Kanaafuu akkana jennaa. Inni itti aanu ammoo receptionistiin yookaan amma keessummeessituun tuni itti fuftii innillee haasaan isaanii itti fufa jechuudha. Maal jechuu dandeesse jechuudha? Of course, how about next Monday? There is a slot at 9 in the morning. Of course, how about next Monday? There's a slot at 9 in the morning. Okay, maal jechuudha kuni? Iddoon ni jira wiixata ganama sa'a 9 irratti. Iddoon ni jira wiixata sa'a 9 irratti. 9 yoo jennu amma isaanii amma fakkeenyaaf 3 sa'a 3 irratti wiixata ganama sa'a 3 irratti jechuudha. Amma gara keenyatiin yoo onnoo jennu there is a slot at 9 in the morning. A slot means iddoo or place. Iddoon ni jira jechuudha fammalaadha asirratti. Okay? Of course, how about next Monday? Next Monday yoo jenne wiixata dhufu jechuudha. There's a slot at 9 in the morning. There's a slot. Iddoon ni jira. Sa'a 9 irratti yookaan sa'a 3 irratti iddoon ni jira ganama jechuudha jechuudha. Patient yookaan ati amma maal jettee deebisuu dandeecha? I'm afraid I am working in the morning.
I am afraid I am working in the morning. Is there anything available in the afternoon? I am afraid I am working in the morning. Amma ganama kan hojjettan yoo ta'e maal jechuu dandeessan jechuudha. Ganama hojii kan I am afraid I am working in the morning jettan jechuudha. Maal jechuudha? Amma asirratti dhiifama. Ganama hojiin qabaa. Waarii booda iddoon hin jiru jettee gaafachuu dandeessa. Amma maalni is there any slot or anything available in the afternoon? Wanti wayii ni jira jechuudha. Amma iddoodhuma agarsiisuuf asirratti is there anything yoo jedhe iddoodhumaaf idduma gaafachaa jira jechuudha. Is there anything available in the morning, in the afternoon? I am afraid I am working in the morning. Ganama hojjechaa jira. Kanaafuu is there anything available in the afternoon? Sa'a booda iddoon ni jiraayi yookaan waarii booda iddoon ni jiraayi jedhee gaafate jechuudha. Akkana ammallee haasan isaanii itti fufa jechuudha. Maal jechuu dandeessi amma keessummeessituun ammoo deebitee let me see, not on Monday, but there is a slot available in the afternoon. Would you like to come in then? Argitanii miti? Ammallee ammoo wiixata natti hin tolu waan jedheef let me see, not on Monday, but there is a slot available in the afternoon. Would you like to come in then? Jettee jechuudha. Wiixata hin jiru. Garuu har'a waarii booda iddoon ni jira. Dhufuu hin dandeessaa? Laal. Dhufuu hin dandeessaa yeroo kanatti jettee jechuudha laal. Leem amma argitee miti? Laaltetoo amma isheen namoonni akka qabataniif kaan laaltetoo leemmisii jettee laalte let me see, not on Monday. Amma Monday miti jechuudha kan qabatan yookaan wiixataa miti. Maalisan appointmentii sana kan qabatan. Amma fakkeenyaaf jimaata ta'uu danda'aati kan deemte yookaan fakkeenyaaf sanbata guddaa deemte yoo jenne akkana siin jechuu dandeessa jechuudha. Har'a waarii booda iddoon ni jira. Dhufuu ni dandeessaa yeroo kanatti siin jechuu dandeessa jechuudha. Let me see, not on Monday, but there is a slot available in the afternoon. Would you like to come in then? Jechuu dandeessa jechuudha. Iddoon sa'a booda amma ni jira, har'a ni jira. Dhufuu ni dandeessaa jettee gaafachuu dandeessa jechuudha. Patientiin ammoo maal jechuu danda'a? Oh, I was really hoping to see the doctor before Tuesday. Argitee miti? Oh, I was really hoping to see the doctor before what? Before Tuesday. Maal jedhee jechuudha? Abdii godhadheen ture doktora wiixata dura argachuudhaaf. Abdii godhadheen ture doktora wiixata dura argachuudhaaf jechuudha. Jechuudha kuni I was really hoping to see the doctor before Tuesday. Before Tuesday jechuun Tuesday dura yookaan wiixataa miti asirratti wiixata osoo hin taane lammaffoo yookaan kibxata. Tuesday jechuun kibxata asirratti yaa'u dura Monday jecha waan tureef ammallee Monday dhumaan itti fufnee miti. Tuesday jechuun Monday Tuesday jennee deemnaa miti. Kanaafuu maalinni kibxata ta'a. Kibxata jechuun naannoo keenyatti lammaffoo jedhanii akkasumas ammoo formal kan ta'e kibxata, wiixata kibxata jennaa miti. Kibxata kan jennu san jechuudha. Kanaafuu namni ati patientiin yookaan namni yaalamu sun maal jedhee jechuudha? Abdii godhadheen ture doktora maal dura laalamuudha? Maal dura argachuudha? Kibxata dura argachuudhaaf kan jedhu ta'a. I was really hoping to see the doctor before Tuesday. Okay. Amma immoo itti fufaa haasan isaanii. Okay. Haasan isaanii ammallee maal ta'uu danda'a? Maal jette amma immoo deebitee keessummeessituun actually we had a cancellation for 4 p.m. today if you can make it. Actually we had a cancellation for 4 p.m. today if you can make it jette jechuudha. Argitee miti? Yoo dhufuu dandeesse beellamni tokko sa'aatii 4tti haqamee jira yookaan sa'aatii 10tti.
sa'aatii 10tti beellamni jiru haqamee waan jiruuf ati iddoo sana ni seentaa siin jechaa jirti jechuudha. Iddoo cancel ta'e sana iddoo haqame sana ati ni seenta. Beellamni sa'aatii 10 sun waan haqameef ati sa'a sanitti seenuu ni dandeessa siin jechaa jirti jechuudha. Kanaafuu you have got a slot. Amma argatteerta jechuudha. Argattee iddoo argattee jirta jechuudha. So maal jettee jechuudha? Ati amma patient yookaan yaalamaan yes 4 PM today would be great jechuu dandeessa jechuudha. Yes 4 PM. Amma maal jettaa? Yes 4 PM today would be great jechuu dandeessa jechuudha. Amma har'a argattee jechuudha. Amma har'a waan argatteef gammaduu dandeessa. Kanaafuu har'a sa'aatii 10 gaariidha. Tole jechuu tole nan dhufa akka jechuudha jechuudha. Tole gaariidha. Sitti tolee jira jechuudha. It would amma today would be great jette. Today would be great. Tole gaariidha. Har'a sa'aatii 10tti. Okay jettee amma sitti tolee jira jechuudha. Argattee jirta jechuudha amma laal. Kanaafuu akkanatti gaafachuu ni dandeessa. Akkanatti isheen illee si deebisuu ni dandeessi. Inni dhumaa immoo maal jechuu dandeessi? Receptionistiin yookaan keessummeessituun ammoo maal jette jechuudha? All right, I will book you in 4 PM today. Argitee miti asirratti? All right, I will book you in for 4 PM today. Amma laal 4 jennee 4 PM. 4 PM today. Sa'a biraas ta'uu danda'a 5 osoo ta'e for 5 PM today. All right, I will book you in for 4 PM today. Tole har'a sa'aatii 10tti beellama siifan qabsiisaa jette jechuudha. Tole har'a sa'aatii 10tti beellama siifan qabsiisaa jette jechuudha. Patientiin yookaan yaalamaan maal jechuu danda'a? Thank you very much for your help. Thank you very much for your help. Baay'ee galatoomii gargaarsa kan keetiif. Galatoomii gargaarsa kan keetiif yookaan baay'ee galatoomii gargaarsa naaf gooteef jechuu dandeessa. Receptionistiin ammoo deebitee maal jechuu dandeessi? No problem Mr. Caalaa, we will see you this afternoon jechuu dandeessa jechuudha. Rakkoon hin jiru obbo Caalaa sa'a booda wal agarraa yookaan wal arginaa wal qunnamna jechuu ishiiti jechuudha. Kanuma jechuudha amma doctor appointmentii akkanatti qabsiisachuu ni dandeessanii. Hamma ta'e isin gargaartii dheetan yaada. Kanuma viidiyoon akkasinitti tole abdiin qabaa. Warroonni haarawaa taatan subscribe godhaa, akkasumas mallattoo bilbilaa san tuquudhaan ol kan jedhurra godhaa. Bakkuma martanitti nagaa ta'a. Baay'een isin jaaladha.